كياتي يودن دامي ولا أتقلني أنا ما يروني أمريكا رفي دي فمنا قولتي ولا مال قلني مال قلا جدني ولا كان تبالي متأخرتي نوي أنا سي أنا ده برنيسا كوتيا إذا جفت كوي إذا جفت sekarang ya roba asom nati إذا جفت Ufiran mana kaya ti follow rago teta ya data ufera si atau angaru si tanggama deh mali pasti tanggama deh beta wallahi du bertira tati wala tu di tati ati wala tiga dia na garu du bertira mau boleh tigo ti ada kok mansuri le inasain nulle inasom nu jennei wal afan kaban karanu tibannen silasi namni nama kenya nyachisu numa male nama beramiti isi kana hundi nuli kim sukaba namni nama kenya nyachisu nu imale ageessanii nama biraa miti haa ta'u mucaan kun ergasii as deemee achi deemee firii konkolaataa isaatiin akkuma teettee kuma kudha yoo qabaate baasee takka aman sun kiisiitti raanfatee deebisee hin beeku argaa jirra viidiyoodhaan utuu ani bira jiraadhee isinitti himee naman tan viidiyoodhaan ija keenyaan argaa jirra laayivii irra taa'ee borsaadhaan waan baase miskiinaa kenna ati Amaara ati Tigreedha ati Oromoodhaan jedhu kaleessa warra nama cabsan sanaaf namni dabarsee kenne Mansuurii eenyunni numatu dabarsee howwaa jedhee ofirraa baasee kennee jennaanii ummanni abbaan barbaadde gadi buutee ol fuutee jabaa keenya obboleessa keenya gaarii gara laafeessa waan dalagatee dhufe ummata keenyaaf ummata namaatiif geessee gargaaraa ture kan ulaa bane nuyi kan ulaa sana jabeessee ammas cufu nuyi ati garuu hedduu galatoomi garaana qabbaneessite maaliifi dubartiidha akka dubartummaa keetiitti waan balleessitee kaatee adhammoo yoo maaliyyuu ta'e Mansuur obboleessa kooti itti bu'amu eeyyee akkasii ummanni keenya yoo akkam wal jibbine yoo akkam diraanne dabarsinee wal hin kenninu wanti taatee darbiteetti isa inshallah yoo biraa itti deebinee dubbanna. Mana isaanii seenetti meera Mansuuriin tokko hin dandeessanii isin Ameerikaa teessanii faayidaa hin qabdaniitiin ol faayidaan ani argadhu hunduma isaayyuu argata. Mansuur Ameerikaa keessatti already registered ta'ee nama jirudha. Kanaaf hin rakkatiinaa tuquunii hin dandeessanii waan tokko gochuu hin dandeessanii dheeraan even gaafa akka fedhuuni jira miti maskaraariyaa waan biraa waan namni dubbachuu barbaade jira ture garuu an akka isaanii miti an seeraaniin itti deema waan ta'eef warra kaan immoo dabaree kennine antanii miti Mansuur baga waaqayyotti baasee baga haftee lammaffaaf garuu namni tokko dhufe yeroo waan tokko fudhachuu fedhutti kenni malee wajjin hin fiigee maalitti fakkaate yoo dandeesse taargaasaa picturii kaasuullee yoo hin dandeenye actually bilbila si harkaa fuudhee taanaan wanti picturii kaasuu jiru kaameeraa ishee xinnoo qabadhuu deemi even siin erga intinoonni jiru biyya kana warri wantoonni tokko jiru wantoonni warri CIA itti fayyadaman isa si erguu nan danda'a baay'ee hin barbaadda yoo ta'e jechuudha. Zan boolla of seensisu. Kanaafi homaa itti dhagahamuu qabu. Itti deebitaa dabalee namaaf argaa jira. Emotion hin ta'in gammadii even iPhone 16 Pro Max hin ergaan nama yoon arge nama yoon hin argine immoo yaa akka ta'u goona rakkoon tokko hin jiru never ever. Ulfaadhu galatoom caaltuutu hayyee nooneem warreen jiratan bubbisaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dabalee namaatiin nama hedduu hojjetu. Mansuurii baga rabbiin si baase. Obboleetti godhaati waa biraanaa seenaa siyaasa sii jirra dhumti gahaadhaati. Sii jirra jechuu dhumti gahaadha gatee ta'e koppiliin godhaa jalaa dubbadha. Dubbaluu ta'uu ta'uu Aye, Mansuuree baga rabbiin si baase ammoo hedduun gammade caaltuun hedduu haa galatoomtu. Wallahi akkana gisee ta'an irraa bareeda hedduun isii galatoomfadhe hedduun isii irraa gammade galatoomin siin jaa inni biraa Mansuuree ko ati gawwaadha hedduu takka gawwaa namni hundi si beeka gawwaa giseen siin joo nama humaan beeyne son taane keessi kee qulqulluu eenyuufuu sabaan addaan nama baafteen beeytu amantiin addaan nama baafteen beeytu karaa si dhufeen rakkataa agarte gargaarta waan ta'eef kanatti fayyadamaniiti namoonni hedduun ija nu beeysuu fadhan sii galee jira miti akkuma warroottan kana dura ture akkumatti kalaafaatti dhabnetti si dhabuu hin barbaannu siifi fakkaata akka katilee dhabuu hin barbaannu waan ta'eef please of eegi hamma dandeessetti of eegin siin jaa akka keessa keetii nama hundaan sahin ija nu beeysuu barbaadan ati yoo duute akkuma mubaarakiif namni takkas gubbaarraa siin je'e ofiif keetiif maatii keetii qofaa fi miti Oromoo guutuu si dhabe ija
ija seentee jirta waan ta'eef piliis gawwummaa kee akka qabdu sanii sirnaan godhi malee hedduu gawwaa taate akkasitti sii galee garaa kee baastee wanta hin ji'ini bakka hin taanillee kophaa kee hin dhaabbatini if eegi kanumaan sin jechuu barbaada baga rabbiin si baasee ammallee inshaallah gara fuulduraatti illee rabbiin hamtuu cufa rabbi sirraa haa eegu hamaan kee haa du'u wanti sirraa fuudhatame immoo xoosii kee fuudhee haa deemu siin jawabbaleessa kiyya gaarii jajjabaadhu abshir imimmaan kee immoo asirra dhuftee uummata sooshaal miidiyaa xamaamaa kanatti imimmaan kee uumaa agarsiisin ati jabaadha gara fuulduraatti illee jabaadha uummata oromootiif ati ammallee gara fuulduraatti deemuu qabda garsiisuu qabda jabeenya akkatiin siin jaanni biraammoo mubaarak du'aayin siin dagannee du'aayee akka ajaa'ibaa sitti jirra kanumaaf nagareeftu illee seenuu barbaade malee dhimmi mansuuramummaan tana dhagahee soo mubeetileen jabaadhu rabbi si haa fayyisuun jechuu barbaada galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorsa gaarii. Miskiinummaan kee birrii keerratti kana booddee. Lubbuu keerratti. Ayyee. Famaa wajjin ani emotionally kanan ta'e wallahi rabbiin kun arga silkiidha. Silkii miti birri miliyoona meeqa biizinasaan dhabnee miliyoona meeqas argannee waa meeqa keessa dabarreera. An kannatti dhagahame ilmoon namaa duutisaa bakka kanumaa isa jedhu baruu nama biraatiifis barumsa akka ta'u barbaadeen malee gaafa duunee jennu immoo maaluma fudhannee rabbiin keenya kana bira dhaqaa jirra isa jedhutu na naasisa malee wallahi namni an waggaa 19-18 olin biizinasa hojjedhe argadhees dhabees waan hunda nan beeka birriin 200 is nothing amma hojii hojjennu garuu sakandiidha baqaam daqiiqaa tokkollee hin taane gaafan duukaa fiigee jedhu ituun kufee achitti mataadhaan si dhiigee dhiigni gadi hin bahu achumatti duukaa konkolaataan biraa immoo silkii sanaaf jedhee gaafan duukaa fiigu ituu dhufee nagachee jedhe duuti kanumaadha. Isa kanan na naasise malee maal immoo furannee rabbiin keenya bira dhaqnaase jedhu hundi keenyas wal gaafachuu qabnu. Yooma wanta akka naarra natti dhufee jedhe rabbi asalaata sagadaan jiraayi keessi koo nagaadhaa nama hamataan jiru deeniin narra hin jiru oogin immoo ibaadaa suma kamiin hin qabaase jedhutu na naasise malee wallahi silkiidhaaf tas abadan adillam silkii 100 lamaa dhiisiiti birri miliyoonaaf illee takka mimmaan buuse garuu keessa duuti salphaa akka ta'e hin bareechuudha. جزاك الله خير منصور سان دي مجرى مديانيتين با منصور رب سيحاتيك سو إرما دي بنيتين إنسان جنة قرو واحد نما يادتشي سأتي خيري با إيدا برفاتي قافتكو من قدو تكو نما قداكا يوم تنباتي لموسى دي درانيس إيمانا دي ماجرى جنبيان كرا دي ماجرى نمو يكا واسي كراتي وكنكولاتا كيس سنسبتي من قدو جارسة تكو يادتا konkolaataa keessa seensifte yooma sanii uffata guutuu irraa jijjiirtee gara nama gara biyya diidaa arsii kana fakkaate namni sun gammachuun nama tokkochisan barra beeytaa namni waan musiibaa akkanaa kana wama khayrii xiqqishuu isii dalagateet sanii rabbitti tawassulaata ta'a. Wama khayrii xiqqoo wallahi ati nama tokko lama miti namni ati gargaarte midii irratti margina an keessa nama guddaa harka makiinaa jalatti harka sikaa jala qabatuuf dhufeetiin hin birrii takka birrii lama yookaan nama guddate birruma kudhan nakkenna jedheetiin harka jala qabate ati mee koottaa usseenaa jettee namicha shakkaa deemu ubira usseensiftee konkolaataa kee keessa yooma san akkaawuntii qabdanii jettee akkaawuntii isaa bilbiltee nama gaafattee fi birrii meeqa uffata guutuu irraa jijjiirtee sanuma takkatti yoo rabbitti himatte ati waan ibaadaa qabdu maadaama salaata shanan salaattee arkaan islaamaa arkaan iimaana akka amantaa muslimaatti dhugoomsitee deemtun yoo takkatti sanbicha rabbitti himatte wallahi yoo isma taate san takkitti rabbiif taate siif gayaadha. Kanaaf immoo ati khayrii hedduu qabdaa rabbiin ammallee khayriin taammoo khayriin hin quufamtu waa guddoo dalaydaan nuti qabeenya kennaati. nama kenna bichaa miti qabeenya kenna wanni ati barsiisaa jirtu eessan mansuurii kana abboo waan inni akkanatti miidiyaa irratti gorsu kana biruma geennee birrii qabnu birrii 200 takkaa walitti dabalannee akkamitti biizinasatti hin seennee jiruu kenna fooyyessinee akhiraa kennallee fooyyessina akkamitti nama saddaqattuu taana jenneetiin hin hawwina nuti kanaaf ati qabeenya ummata muslimaati kaasatti waliigalatti immoo ummata Itoophiyaatiif kasabaan amantaan osoo addin baafne nama hunda bira dhaabattu rabbi sibira haa dhaabatu uf eeggannoon immoo wallahi dhugaa sin jedha diinni amoonni kun waan kana babbarame ati kanaa miti waan kanaa olitti sitti yaadamaa jira ati beekuu qabda sirritti
ata mobaayilli takkitti fi fudhatuuf hin baane nama yeroo ati manaa baatu si jala deemeettiniin waan kanaa olii sirra barbaadanii ati rabbi si haati mobaayilli homaa miti mobaayilli kiisillee buutee ni baddi ana dhiyootan osoo karaa deemaa jiru gaaf tokko abbaa kiyya qabadhee deemaa asuma kanatti furima kanatti garuma manaa yoo deemu anuma bira taa'ee tokko na tabsiisaa maashaallah abbaa teeknoo naan jedhe abbaa teeksintii dimaachoo sintu na yaa caawwateenyi kooti kiyya haaraa kakuma torbaan bitti asiin dhoose jawwaala keessaa buufatee rabbiin immoo na harkaan fudhanne askaara sabaa sawwan qareeli jawwaalli sunni tanumallee jawwaaluma laaftuutan kiisii dhoosee keessan buufate garuu immoo rabbi hin qabe argite yoo inni qabu harka rabbiitiin